Ashamaar kafuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jedhu jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtantti sinaa qaqqabu siniin jechuun jaaladha baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdanii egaa kaarra viidiyoo barumsa qabdu takkaa fi baay'ee mooyyuu waan barbaachisoo ta'e qabxii ijoollee kan ta'e qabadheen kara keessan dhufee toora viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatinaa warroonni chaayinaa laayyaantu asallaatti faaraa taatan hoggaaraattan immoo sabskraayibii godhuun maatii keenya taachuun gabanumaan affeerraa kootidha. Isinin jedha ammas warri yaada qabdan saanduqa komentii koo sa'a 24 banaadha yaada keessan naa barreessaa isinin jechuun jaaladha. Har'a wannan ani qabadhee too dhufee keessan ijoolleen baay'een egaa karaa miidiyaa adda addaatirraa gadi buusuun iskiriishuut godhuun meeshaan akkanaa biyya keessa jira jedhanii gaafataniif deebidha. Warroonni kuwwanis immoo warri odoo beektanuu gatiin isaa meeqan argama warri jettanis kanuma keessatti deebii keessan argattanis isiniin jechuun jaaladha. Obsaan viidiyoo kana dhaggeeffadha. Viidiyoon tun hoo baay'atti daqiiqaa 5 daqiiqaa 6dha. Kanaa ol isinitti hin baay'isu viidiyoo keessattuyyuu meeshaalee waa'ee beeksisuu gubbaarratti jechuudha. Isiniin jechuun jaaladha. Egaa kaa'ama kana yeroo baay'ee yeroo darbellee dubbadhee tan ture meeshaalee elektirooniksii gaafa binnu eessaa kan seene binna gatii isaa osoo hin ta'in meeshaaleen kun xiraatiin isaa maaliin biyya kamirraa seene kan jedhu sirritti qoradhaa malee gatii isaa hin laalin akkuma takkaaf jecha lamaaf jecha jedhee yeroo darbe viidiyoon irratti hojjedhe warroonni tanaan dura waan sanii gadi fageenyaan baruu barbaadan hoggaa jiraattani viidiyoo gara jalaatitti hin argattu. Ani har'a kanarraa dubbachuu barbaadu waa'ee meeshaalee xiraatii osoo hin ta'in biyya keessatti argama. Amma fakkeenyaaf nuti suuraa gaafa laallee fi gaafa immoo biyya keenyatti qadaadamee too arginu waan adda ta'e wayii nutti fakkaatee nutti mul'ata jechuudha. Keessattuyyuu maashiniin daabboo kun kan biizaa hojjetu kan daabboo hojjetu kun jechuudha. Biyya keenya yeroo darbeen irratti hojjedhee tan ture. Garuu waan amma kun suuraa piikcheriin inni taa'u kan suuraan inni taa'u waan nu hawwate waan biyya keessan jira nutti fakkaata biyya keessan jira kuni gatiin isaallee jiddu galeessadha jechuudha. Karaa isaatiin gizeen deebi'ee ka haga yeroo ganna keessa yeroo darbee 14,000 amma 16,000 waan akkasiitidha jechuudha ni jira. Karaa isaan siistemii kanarratti immoo yookaan immoo televiziyoonii cinaatti wantoota godhuu qabnu hundaayyuu akka waan biyya keessa hin jirre wayii nutti fakkaachuu danda'a. Kana akkuma jirutti TV standis nuti filata kan nu ta'e kun amma fakkeenyaaf nu taa'uu jennu filannoo keenyadha. Biyya keessa guuti inni guddaan maalinni biyyi keenya fi biyyi ormaa garaagarummaan jiru akkaataa suuraa teechumaatti. Kanarraa kan ka'e waan biyya keessa hin jirre nutti fakkaata jechuudha. Fakkeenyaaf amma televiziyooniin kun haala kanaan taa'eera. Waan biyya keenya keessa hin jirre nutti fakkaata. TV standiin kun haala teechumni isaa yookaan suuraa akkaataa keessa isaa ogummaa mataa isaa qaba suuraa kaasunuyyuu jechuudha. Gaafa laallu waan biyya keenya keessa hin jirre nutti fakkaata. Kana suuruma kanaan hojjechiifamuu ni danda'a ati barbaadde taanan jechuudha. Inni immoo hababaan inni cinaa taa'e kun waan biyya keenya keessa hin jirre nutti fakkaachuu danda'a. Ni jira innis jechuudha. Maaliin bakka akkaataa nuti diizaayinii mana keenyaatti teechifannuu fi akkaataa mana keenya faana kamtuu deema jedhudha jechuudha. Inni guddaan qabxii ijoon nuti ittiin rakkannu yeroo baay'ee suuraa laallee waan mana keenyatti galfannu immoo itti gammaduu dhabnu keessaa jiraate taanaan tokko qabxii ijoon iyyitaa yookaan immoo ilaalcha ija keenyaa jedhamu sanidha jechuudha. Mana kiyya karamiin hoggaa taa'ee naa bareeda. Fakkeenyaaf hababaan bakkuma kiftii ta'eedhaaf qofaa miti kan taa'u. Hoon eessa godhee mana kiyya keessa hababaan bareeda. Immooyyuu yoon immoo xarabbeezaa kana bakka kamiin godhe mana kiyyarraa bareeda. Teechoon kun immoo eessa hoggaa ta'e mana koo wajjin deema kan jedhu nutu filata. Filannoo akkaataa teechumaa teechuudha amma kan suuraa irratti ilaaltan kun haala kanaan mana kiyyaa hin bareeda jedhee namni tokko teechisu yookaan immoo maal ogeessi kaameeraa akkaataa itti kaasu kan biyyoota biraa akkaataa itti kaasu addaadha. Amma fakkeenyaaf ani oduun akkatti hojjedhee suuraa kaasee isinitti ergee isinitti bareeduu dhabuu danda'a. Maaliif akkaataan ani suuraatti kaasu sanidha jechuudha. Ogeessa kaameeraa yookaan immoo akkaataan ani itti teechuma isaa. Fakkeenyaaf TV standii kan bootan ani teechisee too kaasu murteessadha jechuudha. Kana garaagarummaan jiru yeroo baay'ee suuraa arginee fi kan ofii hojjisiifanne itti gammaduu dhabuun inni guddaan gaafa meeshaa tokko filannu mana kiyya haala kanaan hoggaan teechise akkan arge kanatti argee itti gammaduuf naa ta'a jennee too nuyi jechuudha. Filannoon ana waa'ee mana kootii ana ilaallata. Fakkeenyaaf keessattuu dubartoonni jechuudha. Mana keenya irratti xiyyeeffannoo wanni kun dubartiin mana isheetiif simboodha jedhaa mitiire.
atuyyuu mana keetiif simboodha waan taateef meeshaalee mana keetii akka itti taa'u eenyumtuu sitti hin argisiisu situ beeka jechuudha. Akkataatti teechifattu kanas suuraa ijoolleetu natti ergee biyya keenya keessa jira jettanii jirtu. Egaa ka suuraan tarii yookaan halluun isaa haala kanaanillee jiraachuu dhabuu danda'a malee ni jira. Keessattuu isa silfar kan jedhamu sanii ni jira jechuudha. Yeroo darbe kara amma ji'a 9 ji'a 11 waan akkasii hin ta'a irratti hojjedheen ture. Yeroo san 6,500 6,000 waan akkasiitidha. Amma yeroo kanatti hin beeku. Garuu ani maaliin niin jira biyya keessa siniin jechuufani keessa warri naa ergitaniifan irratti hojjedhee kana fakkaataa wanti biyya keessaa dhabame tokkollee hin jiru. Inni guddaan suuraan nu laallu fi suuraan nuti achi kan fakkeenyaaf addunyaan gallakkistee pooste godhan karaa TikTokii irraa buusuu dandeenya. Bakka kallattii adda addaa keessattuu karaa Feesbuukiitii fi aappiiwwan adda addaatiin meeshaaleen akkanaa kun sirriitti gallakkifamu. Keessattuu amma yeroo kana keessa karaa bara haarawaati waan ta'eef meeshaaleen adda addaa gatiin jiddu galeessa ta'ee sirriitti gallakkifama.